otoo hin dhukkubsatiin dura prevent gochuun dhukkuba onnee yookaan ittisuun ofirraa ittisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fi maloonni dhukkuba onnee kan ofirraa ittisuu dandeenyu akka yaala isaatti qarshii guddaas wanta nu baasisan miti. Kanneen biroo immoo utuma qarshii hin baasin illee naachuraalii wantoota ofirraa eegnee irraa ittisuu dandeenye baay'eetu jiru. Isaan sirriitti hordofnaan dhukkuba onnee baay'inaan ofirraa ittisuun ni danda'ama. Kanaafuu maloota dhibee onnee kan ofirraa ittisnu yeroo laallu tokkoffaan dhukkuboota onnee fiduu danda'an sirriitti yaalamuu. Fakkeenyaaf dhukkubni sukkaaraa yoo jiraate, dhukkubni dhiibbaa dhiigaa yoo jiraate yookaan dislipideemiyaa, dhukkubni cooma dhiiga keessatti ol kaasu. Kunniin yoo jiraatan sirriitti dhukkuba kanneen yaalamanii ogeessa biratti leeveliin isaanii yookaan sadarkaan isaanii akka sirraa'ee qorichaan sirratee deemu gochuun dhibee onnee kan ofirraa ittisuun ni danda'ama. Tokko. Lammataa immoo amaloota garaagaraa fakkeenyaaf akka tamboo aarsuu fa'aa dhaabuu, dhugaatii alkoolii dhiisuun dhukkuba onnee irraa of eeguu dandeenya yookaan ofirraa ittisuu dandeenya. Kan biraa immoo guyyaatti daqiiqaa 15-20 torbanitti guyyaa 3-5 exercise gochuu. Exerciseuma xiqqoo ta'e miilaan fast walk gochuu, miilaan saffisaan naannuma mana keenyaa deemuun exercise gochuun dhibee onnee irraa of ittisuu dandeenya. Kan biraa immoo biyya keenyatti sirriitti kan gosti onnee sirriitti bifa guddaadhaan mul'atu bifa dhukkuba onnee yookaan gosa dhukkuba onnee rheumatic valvular heart disease jedhamu. Dhukkubni kun duraan dursa ijoollee umuriin isaanii waggaa 5-15 jiran irratti akka ka'umsaatti dhukkuba toonsilii irraa yookaan pyogenic tonsillitis kan jennuun irraa ka'eetu boodarra gara dhukkuba onnee kan nutti fiduu danda'u jechuudha. Kanaafuu dhukkuba kana yoo ofirraa ittisuu dandeenye, dhukkuba toonsilii kana sirriitti yaalamuu yoo dandeenye, daa'imoota keenya yoo yaalchisuu dandeenye, dhukkuba onnee rheumatic valvular heart disease jedhamu kun akka hin qabne gochuun ni danda'ama. Kan biraa immoo dhukkuba onnee kanaan illee qabamanii, dhukkuba rheumatic jedhamu kanaan qabamanii akka itti hin cimneef, akka valviin isaanii miidhaan guddaan irra hin geenyeef ji'aan qorichi benzaantaayim penisiliin jedhamu jira. Ji'aan kan fudhatamu lilmoodha. Isa fudhachuudhaan sadarkaansaa akka atleast sadarkaansaa jabaataan deemni cimaataa hin dhimne gochuudhaan ofirraa dhukkuba onnee isa cimaa ta'e ofirraa ittisuun ni danda'ama. Kanneen egaa dhukkuba onnee wantoota fidan maloota ofirraa ittisuu dandeenyu keessaa tokko. Kan biraa immoo nyaata madaalawaa ta'e argachuun. Nyaata madaalawaa jechuun nyaata cooma baay'ee hin qabne, nyaata soogidda baay'ee hin qabne, nyaata sukkaara baay'ee hin qabne fi nyaata kuduraaf muduraa sirriitti qabu fudhachuudhaan dhukkuba onnee illee ofirraa ittisuun ni danda'ama jechuudha.